qabatee wal dhageeffatee akkasii wal jala yaa'ee sitti tola. Sii galee ani har'a kalee galgala walloodhaaf sagalee taanu yennee booyaa turre kunoo har'a akkasii waliin dhufnee sa'aatii xiqqaa keessatti waan ta'e buusnee jirra. Tokkummaa waa hunda caalaa yaa Oromoo addaan hin facaanu mataa walitti haa qabannu. Ani mana maarree qottoo gujaa lolaan ture indaqu maaliif hin deene amma fakkeenyaaf nama keenya miilaa cabee kottaa jedhanii nu yaamaniimi. Biyya teenya cabee kottaa biyya teenya tanaa qabannu jee nama nu yaamun agarre nama tokkoof waliin nu yaaman yaamuniira. Dabree sanuu akkamitti akka nama gootaa akka nama sabboona akka nama waan jabdu takkarra jiru maaliifi nama tokko yoo gachiisees numa du'a yoo fe'amees numa du'a garuu biyya guddoo cabu jirtu hawaasa guddaa buqqa'u jiru kanaaf sagalee nama ta'uun dhabee. Nasraatenya naafati waliin sawa amma tasgabbaa'e meekin jeeti ilaalchi nama mul'atu kun tarii isin mul'atu tahaa tarii mo'anaan maraattuudha mee waan takkataniin an hubadde takkataniin si gaafadhu jira. Nuti Oromoon tuni biyya Oromiyaa tana keessaa biyya Itoophiyaa janii yaaman tana keessaa sabni bal'aan guddaan sabni barate sabni dammaqina qabu Oromoodha. Nagee Oromoo akkuma heddummina qabnutti dammaqinaas qabnaa barnootaas qabnaa waa hunda caalaa nutu biyya teenya biyya nutti haqaati bulchuunis nutti haqaa garteemma waa hundattu biyyi san nutu haqa guddoo irraa qaba. Walii gallaami biyya tana keessatti sa'a 24 ka hidhamu nuyi ka du'u nuyi ka boo'u nuyi ka gudeedamu nuyi haati boochu haadha teenya dhiini ganna qabu keenya ka mana hidhaa guute nuyi akka hartoonatti halaalamu nuyi xiqqoo guraagee fi sirteen tun nurra kabajaa qabdi biyya san keessatti. Seeqinnatiin uummanni biyya biraa Yamanii fi Suuriyaa nurra kabajaa qabdi biyya teenya san keessatti. Maalirraahi akkana tokkoffatun isa lammadaa hoo namni keenya kun hogguu rabshaan takka Soomaaleen neengatti akkasii nu bukkaafte akkasitti sataka kadhattu biyyuma teenya jijjiga biyya teenyarra biyya teenya nu buqqisanii dheengadda akkas taanee salphannee ka fedhan qalanii ka fedhan itti taphatanii ijoollee gudeedanii akkas godhan dhiigee keenya san dheengadda abdii illee gabbaasan dhaggeeffadhu akkasin lafa badee namni gumaa keenya gaafate hin jiru hargeessa keessatti akkasin lafa qaqqalan Suudii tana keessatti Yamanitti ijoolleen teenya akkasi gubatte bittitti keessa Yamaniin biyya dhufaate biraa Suudi Arabiyaa tana keessatti namni hidhaa jiru nama keenya Liibiyaatti qacafa qabu nama keenya mee obboleettii jennuti akkana taanee jirra. Mee dhaggeeffadhu ilmi namaa kun takka tumamuun lama tumamuun sadi tumamuun maal jechuu takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun harrummaa itti Oromoon hoggaa maqmaaqsa Oromoon itti goote ilmi namaa ittiin fayyadama. Nuti maqmaaqsaas haa ta'u hojiidhaan waa hunda ni baafnaa laakiin teenyaatti hin fayyadamnu. Sirni ammaan tan Ameerikaan itti bulu jirtuun kun sirna Oromooti nuti ittiin fayyadamnu. Ameerikaa baafnu dhagee mee uummata qofaan si gaafadhaan waan irraa ta'e qofaan adee bisan sirraa eeggadha. Amma fakkeenyaa hogguu wallorraa hogguu wallagga barana guutuu wallaggaa fo'uu turre wallagga irraa ibiddi yoo dhaame arsiidhaan nukka arsi garagalla arsi irraa yoo dhaame cinaasanii nukka cinaasirraa dhaame achirraa yoo dhaame mi'eessoo nukka mi'eessorraa dhaame walloo nukka farakuma faraka deemee diinni keenya kun nu garafaa nu ajjeesaa nu hidhaa mootummarraa nageen qabnu nutiin kun akkana jirra diina keenya kana hoggaa injifanne diinni keenya kun nuuf gaggaba malee nuuf hin duune. Diina tokko buka amarraa kanatti irra lollee hogguu injifanne diina kana jawwee mataa keessa dhawanii lolchiisanii dhiisanii jawwee ajjeesanii muka fandisanii akka isin biyya nyaattee lamuun fayyine mukarra fandisa Oromoon teenya gaafa dura diina kana hogguu kaafata maaliif hin ajjeefne maa jalaa hafan gaggabsine moone jenii tokkoffaa dura maaliif jalaa hafan laal diinni kun si fayyeessi gaggabatee si beeffatee lafaa sikkaa maaliif walqixxummaa fi tokkummaa ammarra walgayan kana hogguu lafti nagayaa tokkummaa tana maaliif hin uumne meetar manaa deebisi. Okay, Munira akkuma reefu naasaa jiru dhageesse naafillee gaaffiidha. Ansinitti meetiin jira baran amma. Ani yeroo dheeraa eega bara 2020 booda ani ijoollee Oromoo feemsootaan konneektii wal godhee bakka takkallee wajjin walgahii takka taa'ee hin jiru ni agartanii. Gaazexeerallee dhufu waan isaan irratti hirmaatanillee irratti hin hirmaadhu argaa jirtanii. Kana yeroo ta'u wallaaltuu ta'eetii miti. Yookaan jibbaa qabaadheetii miti Munira. Wantiniin ani akkasitti irraa harkifadhee boodatti hafee isaanitti dhiyaachuu akkasitti garaa itti dadhabee irraa boodatti hafee waan ammatti himtu kana yeroo baay'ee tiktaa kanarratti hafeetii Munira dubbachaa ture. Hangaati Nasraa poolitikaan dhiifne, Nasraa bar uummanni poolitikaa dhiise, Nasraa ati ni maraatte, Nasraan fayyaan qabdu, Nasraan maraattuudha
جاني هنگا عربا نتي دولاني نقلبتاني متاخي نعرب سن هندا الرتي حافيتين مالي فين توكم تك مالي فين قبصون لما مالي في دنتار انفام قران سدي مالي في والففج آسن لا أفر مالي في قندوم من ديمن لا شن مالي في بارتي تيركساني سبا كنان شابسن مالي في أكا اموتوما تجراتني سبا مسكينة خنا إفجالت تيغتن مالف كنافين دبني أما فكينياف ولون اتجاباتي منيراتي إن يدقوقان إسي وقا أفرقوتو وقا أفرق ولون يرو رمضان رفيقا أكا وناتي أكا أوانساتي لفرافت وداف سافا في أبليد في وهند رساسا بومبي دان أبليد اتبوباني في يرو رمضان قف ولن سغليك أبدي مالي ولون باتي كد ألامان نانو تير افتو منيراتي والله العظيم وقا قوتو وقا أفر سلي أند برساجرتي وقا أفر كان سنجو جارا خينغان ستي مجر غارو ولون كان ميدما جرتو وقا دي بافوري منيرا كخونو تاريخا في أكا هيو ترى أغي نتي أرغا جرتا سيغالي osoo kun hundi nurra jiruuti osoo wallaggaan bishaan danfaara bantu osoo wallaggaa mannarra gubatu osoo wallaggaa rasaasni qomarra fannifamee addabaabaayii nama baasanii ajjeesaa jiranii gujii kana keessatti osoo nama kopheen irra bahanii irra ta'anii if jalatti isaan jaanaka caf godhanii osoo arkanii sabni kiyya yaa Muniira taphata khofla wal arrabsa mataa wal gaddeebisa gootota khaleedii wafidanii arrabsan Muniira gaafii kana yeroo iddoo gaafadheen akkaati beektu ani umjoolee kana walitti ni daamura social media fayyadamu kanaan ani kophaa ta'eetiin deema kophaan dhaladhe ummata kana akkasin jechuu ture galgala kana akkasin jechuu ture kan waliin nu fide duraanii social media kana dhufneef dantaa saba Oromoo irra dubbachuuf dhufne malee viidiyoo dalaynee fuula keenya ummata agarsiisuuf miti dabbaa hanga qabnu ummata keenya agarsiisuuf miti sochii hangam akka godhuu dandeenyu meediyaa kanatti goonee ummata kana agarsiisuuf dhufne jalqaba gaafa gara Facebook dhufnu oson boyun dhufe ani Muniira Muhammad wallahi lazim nasran am foota matar khayechu egalte male ani gaafa dura kara Facebook san dhufne arrifen sakane fukusaati ndufa Muniira achi nama khenya du asin nama khenya hidajir asin mana abalu gubata ono jolle warna behtu ne jirtila Muniira akasitti ga ciccine oso demnu wayane sanfira bukas wayane bukanani ummani biyya gala Muniira tenge dubbi wali bocolamte anga amata lama wan qabne wan galaki bana wallahi wan qabne wan galaki ya ega parti biyya galte anga amata lama dubbi wallahi wal boce Muniira tenya itti hacalun duni itti hoggantonni siyasa hidaman hoggantonni waraana bilisummaa Oromoo hidaman Muniira gaafasi ummani laaqame sigale hanga hoggantonni murni tokko hidhaa keessa jiru social media kana dhukke khasa turre Muniira Muhammad qabsoon gaafa bara 2020 tak baati kudalama Oromoo akkasi afaan qabatee ani gaafa ummanni keenya waa'ee qabsoo dubbachuu dhiise wallahi daftara rabbaree fadheen kun lafa qaba Muniira maalif waan hedduu yaada sammuu namaan irraanfatti yoomirraa akka ummanni Oromoo kuni waa'ee Oromoo dubbachuu lafa kaaye Muniira wallahi lazim arkaayinka ega nama tokko kan makanatti akkanumatti akkuma tasaa haasaa'ee biraa kutu malee Muniira teenya tokkummaa dhabuun keenya ifirraanfachuun keenya maalinnatii Oromummaa irraanfachuun keenya laal jaal abdii raggaasaa faa hidhaa jiru akka waan abdii illeen hidhaa jiru tuula yaadatanii beeku sammuu dhaga'e Muniira dhaggeeffadhu irra guddaan nuti bilisoomnee jirraa sinja nalageessa Muniira Hacaaluu ajaa'iba du'e lukku achi duute santurra kabajaa qaba irraanfatan fiidiyoosaa sirbasaa yoo arganii jechuu malee tisheertii isaa suuraa isaarraa godhatanii tolchanii tisheertii maallaqa qaalii gurgurachuu malee Muniira dhaggeeffadhu dhugaa rabbiitiin siima ani shanyii Hacaaluu hundee isaati jaanii shanyii Hacaalummaatiin fooloo guddifachuu malee dhaggeeffadhu ani shanyii Hacaaluuti jaanii maqaa aktiivistummaa yookaan immoo beekamtii bitachuu malee sabni kun deebi'ee nama nu dure firraa dirra nama nu ajjeese firraa ajjeefa nama nu lole firraa lollaan lal illaa qabna gumaa baafachuu qabna Hacaaluu hundee isaa jaanii guyyaa takkan dubbanne haga amma irraanfatanii jiran Muniira anis naaf gaafiidha maaltu akka akkana kalloo jiituu irratti uffise anis hin beeku bar anis wallaaleetii bar amma
أقول سما لما ولو خنا فكنا ولد دفنا جرام تيام قويان كخنا بر والله من رب يا سدي بودا ميجا نلالتا قويا سدي بودا وانما نفتنيا ولو خساباتي ولو نسبلي سومتي أكا كتاب جراتشو جرتو hanga dhuftee finxaaleeyyuun tura ammallee dhuftee dullaarra dhaabdee lafatti haxooytee kaanis ajjeestee manarraa buqqaaftu ammas girjannee lafaa ol kaan. Ani maalin jechuu jira amma bar akkuma ammatti fuufne kanaan amma kallattii kutaa kudha tokko guutuu keessa amma waa'ee walloo kanaatu uummata keessa jira. Sii galee yoomma aktiivistoonni warri jeema warri xiqqoo sabni jala yaa'u kun ammas caljee hawaasni kun miskiina achumaan irraanfata. Waniin an jechaa jiru amma karaa qabachaa jirra. dubbii kana hin qabbaneessina haaluma kanaan itti fufa gaafa birrii buusnee ummata kana kan dhaawwame yaalanne kan beela kanallee beela baasne kan buqqee kanallee qubsiifanne jechuu jira la achumaan sochiin keenya tokkummaan keenya walmariin keenya maal akka godhuu qabnu diina akkamitti akka firraa qolachuu qabnu achumaan walmariin kun itti haafufu wiin jechuu jira ani waniin eega kalee hirrafinii taa'ee fi Oromoo wal dhageessee wal jala yaatuun arkee gammachuu saniin haga ammaa taa'aa jira mul'ata mana murtee sanaa fi rabbi tokko malee namta kan jiru wani wallahi lazim akka waa'een Oromoo dila kana kan walitti dhufee akkanitti waa'uma Oromoo afaanii qabu kana keessa jiru isaan bira biddeen wajjin yaadee bishaan wajji dhugee isaan kana hojii taa'ee haasaa hojii jiru akkasittiin hin filaaluu jira. Siigalee. Okay. Ayyee haala gaarii jette waan gaarii dubbatte. Jechi hayyuu kana malee nafne beekadu jechi ilmoo namaan dubbatte rakkoon nuti qabnu inni guddaan nama kalee nu dire arra wajji nyaanna waan hin qabnu nuti bakka takka bakka dhaabbatan qabnu hijaan qabnu xiiqiin beeknu nuti Oromoon dhaggeeffadhu diinni keenya takkaa rafee nuun bulle halkan yoo gachiisan manaamaan Oromoo harkan sabasa blammin Itoophiyaa keessa 80 fi maarreen tun guutuun takka nu feetu Oromoo dhaggeeffadhu takka tan feetu qabdu afaan gubbanuu qof lammalee na dhagee Oromoon ammoo gara laafeessa miskiina waan ifiit irratti nama kadhatanii nama gunachuu fedhan na dhaggeeffadhu arraan tana mootummaan biyya keessaa tuni Abiyyi irraan kaasee hanga Adaanech Abeebeetiin Shimallis Abdiisaatiin guutuun isaanii Oromoodha na dhaggeeffadhu yeroon carraan nama biraa dabre amma carraan silaa keessa jirru kuni keenya ture sila idage sami keenya ture sila carraa gaafa qaban ummanni nu cafaqanii nu hidhanii akka fedhan nu godhanii carraa isaanii irra fayyadamanii arrallee carraa keenya irratti inuu carraa isaanii san irra wayyaa carraa isaanii kana keessatti mutirra kaadha namni mbolo bu'e carraa isanya kana keessatti illee mooyyeen nu naqanii nu shuqulu jiran ummanni nu feddigu jiran keenyumaan keenya feddigu jiran na dhagee duuba yoo nuti keenya tuffannee kana maatiin boonne keenya tuffannee kana maatii yaane keenya tuffannee yoo nuti kana maa ol baafi keenya tuffannee yoo nama kabanye kana marrattis cafaqamnee gadaa keenya irrattis cafaqamnee namni kun bar hiree qaba hireen bar hiree qaba hiree isaanii san keessatti fayyadamanii ayyoo qooshaa daasisan abbaa qoraan fotteessiisan nuti beeraa jedhanii nu oofan akka fedhanii fi nu godhan carraa isaanii itti fayyadaman arrabmoo qabsoo uummata Oromootii fi qayroo Oromootiin bakka tana geenya ifa kana agarreenne yeroo nuti ni gammannee gatteenye biyya namaa keessaa galla jennutti carraa sandaranii nu mudatee jechuu arra nuti dhagee Oromummaan amma mootummaan ammaa tun irra teessee nuuf Oromoof waa godhu jirtu ni jirti hin jirtu jechuu ammallee afaan Amaaraa deema afaan Amaaraatiin dalagamaa jechuudha farda abbaanti keen darbate ambitii dhakaan darbattee jan amma ani khaniin jechu jiru nasraati ge dubbii kumna garii qabtulat na dhaggeeffadhu ani hin boolu ani hangat takka Oromoo dhaan rifadhuu si dhiisin boo'u mana kijaasin cufuusi daasiti ge muuziqaa sittiin baradhaan maalii fiiji bara dheengaddaa yeroo ramadaana ellaanuu ni beekanii akka diinni nu rafee nu hin beekne namni diina qabu kophee firraan baasu qophaa'ee taa'uu qabamoo bara dheengaddaa akka rabshaan walloo irratti taate walloon quba qabdi bara kaan quba qabdi ramadaana meeqa ani anuu beeku maaliif itti qophaa'anii taa'anii diina isaaniin eegin maaliif meeshaa lafatti hin qopheeffatin maa Oromoo tanan barsiisin diinni keenya Oromoon biraa'oo edaanuu ramadaanii dhufee jira keenya ifeegaa maanjiin bakka takka qofatti torba qofaa maa oolan kun gaafiiti bakka takka qofatti torba qofaa maa oolan ni beeka akka diinni kun ramadaana rabshaa eegalan bara dheengaddaa eegalan bara kaan eegalan hay maaliifi taa'anii eeggatan kaanoo Oromoon kutaa kudha takkaatu diina kana hogguu walloo irraan kaate diina walloo kana haleelanii dhabamsiisanii dachii Oromoo walloo tana mirgasii deebisanii
maaliif ittiin godhanne sandidduu hoo guututti haanii maa waraanan taane nuti dhalaan ilmaan ni guddifnaa guututti waraana taane biyyi teenya maa wala bambaaf eega maa wala bambaaf hogguu rakkatan qofa dididididi jechuu osoo hin taane lafa jalaa maa lola kana ittiin qophooynee kana gaafiin tijjaan. Gaafiin kee kana gaafii ilaal namoota baay'ee namoo gaafii akkanaa gaafata.